Kanaaf qabnu kunooti an Bafqaaduu Morodaati. Sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen kan ka'e jiraattota naannoo Tigraay warreen qe'ee isaanii irraa buqqa'an ittuu waqtiin gannaa hin jalqabin dura gara mana isaaniitti deebisuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Koreen wal dhabdee daangaa naannoo Amaaraatii fi Tigraay gidduu jiruu fi furmaata kennuudhaaf mootummaadhaan dhaabbate hojiin isaa inni jalqabaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an deebisanii dhaabuu akka ta'e ibsee jira. Koreen biyyaalessaa kun itti aanaa muummee ministeeraa obbo Tamasgeen Xuruneetiin kan durfamu yommuu ta'u, miseensota koree kanaa kan ta'an itti gaafatamaan tajaajila dhimma odeeffannootii fi nageenya biyyaalessaa Ambaasaadder Reeduwaan Huseen, pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay wal arganii dhimmicha irratti mari'achuu isaanii maddaawwan oduu mootummaa ibsanii jiru. Bakkaawwan falmisiisaa ta'an bulchiinsa naannoo lammanii jalaa bahanii amma filannoon taasifamutti to'annoo mootummaa federaalaa jala akka turanu torban darbe marii bakka bu'oota naannoo Tigraay wajjiniin taasisan irratti kan ibsani muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'an yoo deebi'uu barbaadan yeroo kamiinuu taanaan mootummaan akka raawwachiisu ibsuun isaanii ni beekama. Dhimmichaa fi xiyyeeffannaa kennuudhaan koreen dhaabbachuu isaa gaarii akka ta'e kan sagalee Ameerikaatti himani itti gaafatamaan dhimma alaa paartii mormitootaa Baayitoonaa jedhamee beekamuu fi inni Tigraay keessatti socho'u obbo Tasfaa Nugus. Haalli buqqaatota deebisanii dhaabuutii fi daangaa akkaataa heera biyyattii hojii irra jiruun akka raawwatamu abdii qabanu ibsaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraatii fi mirga namoomaa kan ta'an Dr. Siisaay Mangistee koreen dhaabbate buqqaatota qe'ee isaaniitti deebisuu irratti kan hojjetu malee dhimmi daangaa kan isa ilaallatu akka hin taane ibsanii naannoowwan lamman akkaataa haala yeroo ammaa keessa jiranuutti koreen dhaabbate hojii isaa itti fufuu akka danda'u ibsuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Sababa rakkina nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiruun hojjettoonni 6,000 ol ta'an rakkinaaf saaxilamaniiru jedhame. Walitti bu'iinsa ji'oottan torban darbanii fi naannicha keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e hojii waan dhaabaniif rakkina hawaasummaatii fi dinagdeetiif akka saaxilaman namoottan sagalee Ameerikaatti himan maatiiwwan isaanii jiraachisuudhaaf akka rakkatan ibsanii jiru. Sagaleen Ameerikaa kan haasofsiisee fi abbaa ijoollee 3 kan ta'an obbo Geetahuun Tasfaa kanaan dura hiriyoottan isaanii sagalii wajjiniin warshaa kophee oomishu dhaabbatanii hojjechaa akka turan ibsanii sababa walitti bu'iinsa naannicha keessatti adeemaa jiruun kan ka'e waan gabaa dhabanii fi warshaan isaanii cufamuusaa himaniiru. Dhaabbata qotiinsa abaaboo keessatti hojjechaa kan turte shamarree Tasfaa Makuraa ji'a hagayya darbee kaasee dhaabbanni isheen keessa hojjechaa turte sababa wal waraansaatiin waan cufameef akka jireenyaan rakkachaa jirtu sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Bulchiinsa naannoo Amaaraatti itti gaafatamaan biiroo industiriitii fi investimentii obbo Idris Abduu qibxataa irraa akka sagalee Ameerikaatti himanitti ji'a hagayya darbee kaasee walitti bu'iinsa naannicha keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e godinaalee Bahaatii fi Lixa Goojjam akkasumas naannoo Dabra Biraan keessatti dhaabbileen oomishaa tokko mancaa'uu isaaniitiin kaan immoo hanqinni dhiyeessii waan isaan mudatee fi industiroonni xixiqqoonii fi gurguddoon akka hojii dhaaban himaniiru. Naannichi rakkina amma keessa jiru keessaa akka ba'uu danda'uuf mariin nageenyaa akka taasifamuu qabus obbo Idris Abduu gaafatanii jiru. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ji'a muddee darbe keessa ibsa baaseen naannicha keessatti lola taasifamaa jiruun kan ka'e dhaabbileen oomishaa hedduun sababa cufiinsa karaatiin sababa sochiin maallaqaa murtaa'aa ta'eef akkasumas sababa labsii yeroo atattamaatiin kan ka'e hedduun isaanii hojjettootaa fi mindaa kaffaluu waan hin dandeenyeef rakkoon hawaasummaatii fi dinagdee jiraattota mudachuu isaa akka ibse Asteer Misgaanaaw gabaastee jirti. Sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen Tigraayitti namoonni miindaa sooramaan jiraatan yeroo turtii ji'oota 18f nuuf hin kaffalamne jechuun hiriira nagaa ba'uun gaafachaa turan. Mootummaan Itoophiyaa akka kaffalamuufiif murteessuu isaa har'a ministeerri deetaa ministeera faayinaansii Itoophiyaa Dr. Iyoob Takkaalliin ibsa miidiyaa biyya keessaa kan mootummaan hoogganamuuf kennaniin himaniiru. Akka seera soorama Itoophiyaatti miindaan sooramaa kan kaffalamu maallaqa hojjettoota irraa sooramaaf jedhamee citurraa yommuu ta'u wayita waraanaa sanatti
garuu naannoo Tigraay keessa maallaqni sooramaa miindaarraa funaanamaa waan hin turreef kaffalamuu hin dandeenye jedhanii amma immoo murtoo siyaasaatiin namoonni yeroo waraanaa sanatti miindaa sooramaa isaanii hin argatiin turan akka kaffalamuuf murtaa'eera jedhaniiru. Haala kanaanis torban dhufurraa kaasee kaffaltiin akka raawwatamuufis ibsaniiru. Dr. Iyyoob jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo gargaarsi dhaabbanni mootummaa Yuunaayitid Isteets dhibee HIV AIDS to'achuuf akka ooluuf Itoophiyaaf ramade doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 11 ifa taasifamee jira. Bafiqaaduun dabalataan nutti hima. Maallaqni kun kan ramadame dhaabbata karoora atattamaa gargaarsa dhibee AIDS kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets jedhamurraa yommuu ta'u, kaayyoon isaas bara 2030tti dhibee HIV AIDS to'annoo jala oolchuudhaaf karoora kaa'ame fiixaan baasuudhaaf akka ta'e beekameera. Yuunaayitid Isteetsitti qindeessaa dhimma HIV AIDS idilee addunyaatii fi itti gaafatamaa biiroo nageenyaatii fi dippiloomaasii fayyaa kan ta'an Ambaasaadder Dr. John N. Nikengasong gargaarsi kun kan kenname karoora hojii biyyaa Country Operation Plan yookiin COP 2023 jedhamee beekamu jalatti akka ta'e ibsaniiru. Waa'ee kanarratti marii karaa toora masareetiitiin taasifame irratti Itoophiyaatti ambaasaadara Yuunaayitid Isteets kan ta'an Ervin Maasingaatii fi ministeerri fayyaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Dhaabaa hirmaachuudhaan akka yaada isaanii gumaachan gabaasameera. Gargaarsi doolaara miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 11 yookiin birrii biiliyoonii 6 raggaasisamuu isaa kan ifa taasisan ambaasaadder Nikengasong sagantaa sochii bara 2030tti HIV AIDS'n to'achuudhaaf taasifamaa jiru Itoophiyaan akka bakkaan geessu kan gargaaru akka ta'e dabalanii ibsaniiru. Karoorri kun namootni bakka walitti bu'iinsi itti hammaatee jiru keessa jiran irratti caalaatti kan xiyyeeffatu yommuu ta'u, tooftaa namoottan dhibee sanaan qabamanii addaan baasanii baruu namoottan dhibichaa fi saaxilamoo ta'an kan akka ijoolleewwanii dargaggootaa fi warreen hokkorri saalaa irratti raawwatame irratti akka caalaatti xiyyeeffatu beekameera. Dhaabbanni gargaarsa atattamaa HIV AIDS kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets jedhamee beekamu waggoottan 21 darban keessatti gargaarsa doolaara biiliyoonii 3 yookaan birrii biiliyoonii 100 fi biiliyoonii 62 ta'u sochii Itoophiyaan HIV AIDS'n to'achuudhaaf taasiftee fi kennuun isaa gabaasameera. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo karoora Israa'el Gaazaa bakka namoonni itti baay'atan Raafaa keessatti haleellaa humna lafoon raawwachuuf jirtu irratti mari'achuuf ministeerri muummee Israa'el jila gara Yuunaayitid Isteetsitti erguuf walii galaniiru. Waayit Haawus karoora dogoggoraa jechuun yommuu qeequ dhaabbileen gargaarsaa immoo naannoo marfamee jiru kanatti beelli dhufuu mala jechuun akeekkachiisu. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Aanitaa Paawul Waayit Haawus irraa dhimma kanarratti gabaasni ergite kanatti dhiyaata. Humnoonni waraanaa Israa'el wiixata kaleessaa hospitaala guddicha Gaazaa keessa jiru hidhattoota Hamaas olaanoo irratti xiyyeeffannaa taasisneeti jechuun humna lafarraan seenanii sakatta'iinsa taasisaniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu immoo Gaazaa keessaa lafa namoonni hedduun waraana baqachuun itti heddummaatanii jiran Raafaatti haleellaa humna lafoo fi sakatta'iinsa taasisuun karoora isaanii isa itti aanu ta'uu himaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden immoo karoorri siyaasaa fi namoomaa yoo jiraate malee nan mormaa jedhaniiru. Hooggantoonni lamaan wiixata kaleessaa marii bilbilaan waliin taasisaniin Israa'el karoora amma qabattetti osoo hin seeniin dura guyyoota dhufan keessatti Waashingtanitti gareen isaanii akka mari'atan walii galteerra ga'aniiru. Jeek Salivaan Waayit Haawusitti gorsaa nageenyaa biyyaalessaati. Ilaalchi keenya Israa'el karaaleen isheen ittiin waldhabdee kana injifattu egeree ishee yeroo dheeraa mirkaneessuudhaan balaa shororkeessummaa Gaazaarraa itti dhufu dhaabduu fi Raafaa caccabsuu ilaalchisee xumura taasisuudha. Garee dhufu sanaaf waan kana dhiyeessuuf deemna. Gama Israa'eliin muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyaahuu marii gabaabaa Baayiden waliin taasisan keessatti dhimmoota bal'inaan kaasan yommuu ibsan akkas jedhu.
waadaa Israa'el waraansa kana galmaan ga'uuf seente dabalatee wantoota yeroo dhiyoo as waraanicha keessatti mul'atan irratti dubbanneerra. Hamaasiin dhabamsiisuu, namoota butaman gadhiisisuu fi gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta'e kakaayyoolee kana galmaan ga'uudhaaf gargaaru kennuudhaan gaazaan kana booda Israa'eliif balaa akka hin taane waadaa seenne irratti. Hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteresh wiixata kaleessaa ibsa kennanii dhimma gaazaa irratti sekoondiin hundi murteessaadha jedhan. Palestiinonni gaazaa keessa jiran balaaf gidiraa sadarkaa suukanneessaa ta'e dhandhamachaa jiru. Kun sirna ramaddii walitti makaa wabiin nyaataa lakkoofsa namoota beelli hamaan isaan mudate galmeesse keessaa isa olaanaa fi yeroo kamiyyuu kan caalu. Gamtaa Awurooppaatti dippiloomatii olaanaa kan ta'an Joosef Boorel Israa'el kana caalaa deemuun fudhatama hin qabu jechuun qeequ. Kun fudhatama hin qabu. Beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuudha. Eeyyee beela meeshaa waraanaatti fayyadamuudha. Akkasaa jennu. Dhimmichi gaaffii dhiyeessiin gahaan dhabamuu miti. Israa'el gareen Hamaas haleellaa gaafa onkoloolessa 7 raawwateen waraanni kun akka ka'u taasise konkolaattota gargaarsa namoomaa fe'an irrattis haleellaa raawwata jechuun himatti. Xiinxaltoonni gama isaaniin akka wabii nageenyaa Israa'el isa guddaatti Yuunaayitid Isteets seenaa isheerraa barnoota fudhachuun gargaarsa waraanaa irratti haal duree osoo hin kaa'in dura dhiibbaa dippiloomaasii ni taasifti jedhu. Joon Atermaan giddugala qorannoo tarsiimoo idil addunyaarraa tooftaa walxaxaa Israa'el waggoota 10 darban keessatti guyyoota sodaachisoo uummata Yihuudiif lubbuu namaa galaafatu deebitee itti fufsiiste jala. Mariin Israa'el keessa jiru ammayyuu dhimmoota sodaa gama Hamaasiin itti dhufu irrattidha. Miirri taateen onkoloolessa 7 deebi'ee akka hin dhufne mirkaneessuu fi miirri Palestiinonni Hamaasiin garmalee deeggaran kan yeroo dheeraa ture natti fakkaata. Kanaafuu garlaafinni fedhii waliin jiraachuu siif hin argamsiisu. Garlaafina jechuun namoonni gara fuula duraatti Israa'eliin lolan akka jiraatan gargaaruu jechuu ta'a. Sun eessatti akka dhaabbatu hin beeku. Garuu Israa'el seenaa seera waraanaa hordofuu qabdi jedhee yaada. Wanti ta'u ta'ee taphattoonnii fi humnoonni gurguddoon lamaan Israa'elii fi Yuunaayitid Isteets jireenya sodaachisaa gaazaa irraa fagaatanii yeroo wal arguuf qophaa'aa jiranitti qondaaltonni gargaarsaa immoo hanga yoomiitti namoonni nagaa haala kanaan itti fufuu gaaffii jedhu gaafachaa jiru jala. Gabaasni Aniitaa Paawul Waayit Haawus irraa sagalee Ameerikaaf ergite. Amma immoo yerootti qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu isiniif dhiyeessinu irra geenyarraa ammas nu waliin tura. Sagantaa waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata har'aatiin waa'ee kitaaba saayinsii qof-dubbii fi kuusaa qof-dubbii qooxii jedhu kan barsiisaa fi ogeessa fiilmii fi tiyaatiraa Haftee Baqqalaan barreeffame isiniif dhiyeessina. Kitaabni kun rakkoo barattoota taatoo yookaan aaktingii baratan kitaaba isaan tumsuuf kan madda odeeffannoo ta'uuf dhabaniif akkasumas akka ka'umsaatti deeggaruuf kan barreeffame jechuun barreessaan kun ibseeti jira. Tsaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi. Obseekoo beekamuuf beekumsa erga lama ta'e beekaa kensiif ta'a beekamuu koo kaa'e yoos beekamtii koo beekta beekumsa koon qabdee arbarraa godaantee mixiif akka labdee atis ni hubatta beekamaarraa soqxee beekaarraa akka cabdee beekamtii argachuuf beekaa kee akka dhabdee. Hojiilee aartii walii wal qabatan qof-dubbii yookaan moonoloogii waltajjii adda addaa irratti dhiyeessuudhaan beekama. Barsiisaa ogeessi fiilmii fi tiyaatiraa Haftee Baqqalaa. Amma immoo kitaaba saayinsii qof-dubbii fi barreeffama yookaan iskiriiptii qof-dubbii of keessaa qabu qooxii jechuun moggaase barreessee dubbistoota biraan gaheera. Kitaabni saayinsii taatoo yookaan aaktingii akeekuu fi barreeffama yookaan iskiriiptii qof-dubbii afaan Oromootiin qophaa'e of keessatti haammate inni kun isa jalqabaati jechuun barreessaan kun himee jira. Kitaabni barreesse qooxii jedha. Kuusaa qof-dubbiiti. Qof-dubbii jechuun afaan Ingiliffaan monoloogii jennudha. Afaan Oromootiin hin jiru. Kitaaba afaan Oromoo jalqabaati. Qof-dubbiiwwan bifa kanaan hin baratamne yeroo baay'ee walaloowwan fuudhanii waltajjiitti geessu
innumtiyyuu sadarkaa artii keenya irratti saayinsii isaa eeggatee ulaagaa isaa guuttatee mini kan dhiyaatu waltajjii ma jiruuf waltajjichaaf mijeeffamaa ture baay'een isaa kuni garuu amma danda'ametti saayinsiiwwan isaa itti dabalatee kan qophaa'edha. Keessumaayyuu qof dubbiin akkamiin hojjetamuu akkasumas waltajjii irratti dhiyaachuu akka qabu saayinsiidhaan deeggaramee kitaaba barsiisudha jechuun himee jira. Ani ogeessa fiilmiif tiyaatiraati. Tiyaatira gaafan baradhe Fundamental of Acting jalatti faayinaalii kan nuti ittiin qoramnu qof dubbii yookiin monoloogii kanaanidha. Yeroo sanatti iskiriiptiin qof dubbiif barraa'ee jiru afaan Oromootiin hin jiru. Kanaaf barattoonni baay'een na duras jiranii ofiima isaanii barreessanii waan sana dhiyeessaa turan. Kanaafiyyuu chaalenjii guddaadha ijoollee barreessuu hin dandeenyeef garuu perform gochuu danda'aniif. Kanaaf rakkoonni narra ga'e suni wanta muuxannoon qaburraas ta'ee hamma humna kootii yoo waan kana yaalee barreessitoonni na duuba jiran immoo morfooyyeessanii barreessu jedhee yaade. Barsiisonni fi ogeessonni fiilmiif tiyaatiraa kitaaba qof dubbii kana gulaalanoo maal jedhu? Artist Yoobdaar Li'uul gulaaltuu kitaaba qof dubbii qooxii jedhuuti. Keessattuu immoo addatti kaafnee fudhannee kitaabni hafteen hojjete monoloogii yookiin qof dubbiin baay'ee hin baratamnes ogeessotuma muraasa yuunivarsiitii keessatti faayoo ta'e malee baay'ee alatti hin baratamne yoommoo hojjetames ta'ee bifa eenyu qabuun himti kan hojjetamu. Hafteen garuu monoloogii sana fidee waltajjii irratti yeroo baay'ee waltajjiiwwan garaagaraa irratti dargaggeessa hojjetaa turedha ogeessa hojjetaa turedha. Amma immoo bifa kitaabaatiin kitaaba jalqabaa qof dubbii afaan Oromoo qooxii kana nuuf qabatee dhufeera. So kitaabichi ijoollee kana booda qof dubbii irratti hojjechuu barbaadanii fi jalqaba ka'umsa gaarii ta'uu fi danda'a. Kanarra fooyya'aa godhanii akka hojjetan isaan gargaaruu danda'a. Isaafis immoo kuni jalqaba isaati. Ogeessi fiilmiif tiyaatiraa Daadhii Taammiroo kitaabni kun rakkoo ni fura jedhu ennaa ibsu. Kitaaba kana keessatti saayinsiin aktiingii bu'uurri isaa tuqameera hammi tokko. Bu'uurri saayinsii aktiingii keessatti nu barbaachisu kan iskoolaaronni gurguddoon addunyaa kanaatti fayyadaman gara afaan Oromootti hiikamuudhaan akka dhaloota kanaaf ta'utti aktaroota baay'ee afaan Oromootiin argachuu akka dandeenyutti tuqameera. Akkasumas monoloogiiwwan lakkoofsaan 16 ta'an kan kalaqa barreessaa kanaa ta'an yeroo garaagaraatti nuti sadarkaa yuunivarsiitiitti yeroo barsiifnu barattoonni keenya wantoota irraa waan agarsiisan waltajjii irratti hojjetan dhaabna yeroo baay'ee. Kitaabni kun immoo qaawwa sana dochuu danda'eera jechuudha. Namoonni kitaaba kana dubbisanoo maal jedhu? Barreessaa Wabii Kabbadaa namoota dubbisne keessaati. Tokko warri waltajjii irratti qof dubbii kana hin agarre hin jiraatu. Inni biraan immoo namoonni wannumti waltajjii irratti hojjetamu kunuu akkamitti barraa'a? Warra barreessuu fedhanii akka itti barreessan dhabanii fi warra ammoo waan hojjechuu barbaadanii waan barreeffamaa dhabaniif galtee guddaa taa'edheen yaada. Hafteen waltajjiidhaan alattis walaloo gaggabaabaa karaa miidiyaalee hawaasaatiin ni dhiyeessa. Obseekoo